namoonni sini danda'ame namoonni sini danda'amu baatu sini kadhachaa turre maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Baay'ee torban eebbaa qabaanne baay'ee torbanan itti gammadee baay'ee torbanan itti eebbifameedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Wanti nu gochaa turres handhuura wangeela keenyaa isa ta'e Waaqayyoo kunoo akka kanatti biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa hamma kennutti isatti kadhaman hundinuu akka hin banneef jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee isa jedhu irratti mediteet godhaa turre. Baay'ee irratti yaadaa turre jaalala Waaqayyoo maqaan Waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo akka kanatti na jaallate jedhaa ture. Akka kanatti na jaallate Waaqayyoo. Ameen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Akka kanatti nu jaallate Waaqayyoo. Mee Waaqayyoon galateeffanna harka rukunnaaf mee Yesuusiif. Harka rukunnaaf Yesuusiif. Leenca qaraanioo maaltamma isaa ga'a qobaasaa kan du'atti sii deeme qobaasaa kan du'atti naaf deeme dabalaa fi galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Waaqayyoon kadhanna ammas nu eebbisa Waaqayyoo mee har'as natti dubbata Waaqayyoodha mee har'as natti dubbata Waaqayyoo dubbadhaa mee dubbadhaa Waaqayyoo biratti har'as na barsiisa Waaqayyoo har'as natti dubbata Waaqayyoo har'as na eebbisa Waaqayyoo eebbifamuun dhufe mana Waaqayyoo ameen. Akkas jedha eebbifamuun dhufe mana Waaqayyoo gadduun dhufe miti. Yesuus boolla keessa jiraayyuun gadduu dhufe miti. Isa Yesuus waggaa 2000 dura naaf hojjeten celebrate gochuu dhufe. Gaddaan jira miti yaa seexanaa isa naa du'e du'aa sanaa ka'e Yesuusin celebrate gochuu dhufe. Galateeffachuun dhufe ol kaafamuun dhufe eebbifamuun dhufe. Fayyuun dhufe mana Waaqayyoo jedhame Waaqayyo irratti akkas jedhaa kadhadhaa dhaadadhaa diina keessan irratti Yesuus Kiristoos humna fannootiin cubbuu kee seexana diina kee gadi tumeera mo'ameera diinni kee galateeffadhu Waaqayyoon isan galateeffachuu dhufe isan ol jechuu dhufe galatan fide jedhan faarfattoonni galatan fide Yesuusiif galateeffachuun dhufe eebbifamuun dhufe dhagahuun dhufe fayyuun dhufe jennee Waaqayyoon kadhannee gara dubbii Waaqayyootti dabarra. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hiikamaa Waaqayyoo irratti firoota gadduu dhufne miti. Yesuus boolla keessa hin jiru. Yaadachuu dhufne malee Yesuus hin jiru boolla keessa. Yesuus hin jiru awwaalame awwaalichi duwwaadha. Ka'eera ilmi Waaqayyoo ulfaataan ilmi Waaqayyoo ka'eera si fayyisuuf gidduu kana jira galgala kana bani jireenya kee isaaf siif du'e nama kan biraa miti siif du'e siif ta'e waan hundumaa mucaa kan biraan qabu si malee sumaaf godhe Yesuus bani garaa kee si fayyisuu dhufeera bani garaa kee si hiikuu dhufeera bani garaa kee ba'aa kee cabsuu dhufeera ilmi Waaqayyoo Yesuus noori jedhin sin kabaja Yesuus sin jaalladha Yesuus jedhaanii sin jaalladha Yesuus jedhaanii sin jaalladha jaalallee koo anis sin jaalladha ergati na jaallatteedhaanii sin jaalladha ittiin jedha si jaallatti lubbuun koo si jaallata garaan koo si jaallata keessi koo jedhaanii ti mul'isa sin jaallata Yesuus kan biraan qabu sin malee mucaan isaa isinuma galanni isaaf haa ta'u. Galanni ulfinni bara baraan kan siif ta'u jiraataa bara baraa Yesuus si galateeffannee hin quufnu gooftaa Yesuus si jajanna si dinqifanna si jaallanna irra deddeebinee yaannee galata sii kennina maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gochaa nu dhabe hundumaaf maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hojii nuuf hojjetameef bara baraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u.
gooftaa Yesuus waa'ee galgala kanaaf waa'ee yeroo kanaaf maqaan kee katulfaate haa ta'u. Ammas maqaa gooftaa Yesuusin jireenya keenyatti dubbadhu. Maqaa gooftaa Yesuusin qalbii nama hundumaa kan baname haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusin yaadi nama hundumaa kan baname haa ta'u. Isa isaaniif hojjetame dhoksuudhaan, isa isaaniif hojjetame akka hubanneef qalbii namaa kan adochu, qalbii namaa kan dukkaneessu, namni fayyina isaatiif isa raawwatame akka inni hubanneef yaada garaa kan dukkaneessu humna maqaa gooftaa Yesuusin amma kan cabe haa ta'u. Inni mo'ame seexanni diinni keenya yaa Waaqayyo qalbii namaatti kan asaasu, yaada namaatti kan asaasu, jireenya namaatti kan asaasu, maaltu siif godhame, maaltu siif hojjetame, jireenyi kee kanaa kan jedhu humna maqaa gooftaa Yesuusin doorsisi diina qalbii nama hundumaarraa galgala kana kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuusin kan cabe haa ta'u. Nuuf hojjetameera fayyinni keenya. Maqaa gooftaa Yesuusin nuuf ta'eera. Maqaa gooftaa Yesuusin fayyineerra. Maqaa gooftaa Yesuusin cubbuun keenya nuuf dhiifameera. Maqaa gooftaa Yesuusin ilmi Waaqayyoo du'aa ka'eera. Humna maqaa gooftaa Yesuusin qalbii nama hundumaa kan baname haa ta'u. Namni fayyina isaa kan hubate haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusin garaan namaa kan ife haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin ulfinni hundinuu siif haa ta'u. Dubbii kee nutti dubbadhu. Nu isin dhageenya. Maqaa Yesuusin ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Namoonni dhaabachuu dandeenyu ulfina Waaqayyootiif kan dhaabanne dubbii Waaqayyoo guyyaadhaan kenname walii wajjin dhageenya. Sagaleen Waaqayyoo guyyaa har'aatiif nu kenname macaafa faarfannaa 22 lakkoofsa 1 hamma 2tti isa jirudha. Darbee immoo Iyyoob 30 lakkoofsa 20 irra isa jirudha. Maqaa gooftaa Yesuusin nan dubbisa. Macaafa faarfannaa 22 lakkoofsa 1 hamma 2. Iyyoob 30 20. Bisa maqaa gooftaa keenya Yesuusin. Waaqayyo koo maaliif na dhiiftee? Dubbii aannaa kootiis maaliif fagaattee? Yaa Waaqayyo koo guyyaa gara keetti nan iyya. Ati garuu anaaf hin deebiftu. Halkanis nan iyya. Qabbanammoo hin argadhu. Iyyoob 30:20. Yaa Waaqayyo ani sittan iyyadhe ati garuu anaaf hin deebifne. Ani nan dhaabbadhe ati garuu calluma jettee na ilaalte. Ameen. Waaqayyo na eebbisu ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaadhaa sagalee Waaqayyoo mata duree cal jechuu Waaqayyoo jedhu jalatti akka dubbadhu na gaafatanii turanii. Waaqayyoo nu gargaara dubbii Waaqayyoo waliin dhageenya. Jireenya kiristiyaanummaa keessatti, jireenya gooftaadhaa wajjiniin deeman keessatti yeroo waan Waaqayyoo cal jedhe, waan Waaqayyoo nurraa achi fagaate, waan Waaqayyoo garaa jabaate, waan Waaqayyoo nun dhageenye, waan Waaqayyoo waa'ee keenya dhimma hin qabne, waan Waaqayyoo maayila baay'ee nurraa achi fagaatee dhaabatu yeroo nutti fakkaatu baay'ee jireenyi ulfaataadha. Yeroon akkasii baay'ee ulfaataadha. Keessumaa namoonni rakkina keessa jiran, keessumaa namoonni peenii dhukkubaa, peenii jireenyaa, yaaddoo baay'ee keessa namoonni jiranii, keessumaa yeroon akkasii isaanitti baay'ee ulfaata. Yeroon jireenyi hiika dhabu, yeroo jireenyi ulfaatu, yeroo wanti yaadan akka yaadan ta'uu didu, yeroo wanti akeekan akka akeekan ta'uu didu, yeroo namni
gaarii dha yeroosis waaqayyo mudaan qabu beekaa dha yeroosis ameen maqaan waaqayyo kan ulfaate haa ta'u kaleessa dubbii waaqayyo keessatti kan kana fakkaatu ilaalaa turre dubbii waaqayyo iddoo kanatti karaa garbicha isaa nu barsiisaa ture jireenyi kiristaanummaa jireenyuma caljedhe simuzilii deemu duwwaa kan taane jireenyi kiristaanummaa gaaras akka qabu bowwaas akka qabu jireenyi kiristaanummaa bu'aa bayii akka ta'e dhabuus akka qabu argachuus akka qabu namni nama wajjin ta'uus akka qabu namni namatti garagaluus akka qabu firas qabaachuu akka qabu firri namaa baay'achuus akka qabu qophaa ta'uunis akka jiru jireenya kiristaanummaa keessa gidiraan akka jiru dubbiin waaqayyo kaleessa nutti dubbachaa ture gidiraan kun immoo nuuf kenname kaleessa waaqayyo siniif kenname gidiraanii kanaaf gammaduutu nuuf ta'a dubbiin waaqayyo kaleessa waaqayyo karaa irra dabarru keessa akka nu dabarru kan inni barbaadu karaa baay'ee irra darbaa jiraachuu dandeessu ta'a isinuma keessa namni karaa hamaa irra deemaa jiru jiraachuu danda'a karaa hamaa kana yeroo deemnu waaqayyo warra kaan jaallatee nu jibbe utuu hin ta'in dubbiin waaqayyo kaleessa akkuma nutti dubbate waaqayyo akeeka akka qabu waaqayyo ulfina isaa mul'isuuf akka jiru waaqayyo jireenya keenya qaraa jireenya keenya hojjetaa gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu mudaa malee akka hin taaneef jireenya keenya isa caaluuf qopheessaa ulfina caaluuf qopheessaa akka jiru dubbiin waaqayyo kaleessa nutti dubbateera maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u waaqayyo gaariidha akka bilchaataa guddaa nu barbaadame ishee tokko ergaa jabaatus qaba waaqayyo waan jiru namatti mul'isa waaqayyo maqaan waaqayyo haa eebbifamu beekadhu deemi jechuusa ameen beekadhu deemi yeroo namtichi si duukaan bu'aa gooftaadhaani waangonni boolla qabu ilmi namaa garuu lafa mataasaa iyyuu kaa'atu qabu jedheen beekadhu deemi jechuusa anuma barbaadi anuma duukaa bu'i anuma barbaadde yoo na duukaa buute si baasa karichi jechuusa waaqayyo bilchaataa guddataa akka deemnu barbaada ijoollee keessan yeroo hundumaa mooqa moottan yoo baasuun isinitti tola yeroo hundumaa nyaata beebii bituun isinitti tola guddachuu isaanii arguu jaallattuni guddachuu isaanii nyaatatti ce'u shirootti ce'u foonitti ce'u isaanii arguu akkuma isin jaallattanii waaqayyos akkasuma ce'u ulfinatti tarkaanfachuu bilchaachaa deemu guddachaa deemu keenya gatii barbaaduu fi biyya lafaa keessatti rakkina akka qabu rakkinicha keessa garuu humna isaatiin akka baanu dubbiin waaqayyo kaleessa nu barsiiseera kutaa keenya irraa keessatti faarfannaa 22 lakkoofsa 1-2tti nama irraanfatame tokko argina nama irraanfatame daawiti iddoo kanatti akeeka waaqayyo isa bara akeeka waaqayyo isa guddaa baroota keessa dheeressee dabarsee ilaaleetu ulfina waaqayyo mul'achuuf jiru ilmaan namaa bira isa ga'uuf jiru akeeka waaqayyo karoora waaqayyo sana hafuura qulqulluudhaan fageessee baroota kutee ilaalee waa'ee isa dhufee fannoo irratti dhiphachuudhaan karoora waaqayyo kana raawwatee ilmaan namaa bira ga'uudhaaf jiru waa'ee fannoo Kiristoos raajii dubbata iddoo amma dubbifannetti daawit yeroo raajii kana dubbatu 22 faarfannaa kana hunduma isaa yoo dubbiftanii achi keessatti Kiristoosin argitu wangeela keessatti yeroo inni dhiphate kan caafame hunduma achi keessatti argitu hunduma isaa warri wangeela barreessanii achuma keessa daawit yeroo dubbii kana dubbatu yeroo raajii kana dubbatu daawiti bara dheeraa Kiristoos dura jiraate daawit hafuura qulqulluudhaan geggeeffame garuu isa waaqayyo gochuuf jedhu dubbata yeroo dubbatu kana waanuma Kiristoosii wajjin fannoo irra jiru fakkaata waanuma isaa wajjin dhiphachaa jiru fakkaata waanuma isaa wajjin hirmaachaa jiru fakkaata akka kanatti ilaalee itti dhaga'ame baay'ee itti dhaga'ame dubbata
waa'eesa yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoorra ture guyyaa jimaataa bara 2002 guyyaa jimaata akka kaleessa bara 2000 kaleessa sana gooftaan yeroo fannoorra ture jijjiirama gurguddaatu uumamarratti ta'e akkuma sila nuu dubbifame dubbisa duraarratti jijjiirama gurguddaa ta'e keessaa Maatiyos 27:45 irratti akka barreessu dinqii gurguddaa jijjiirama gurguddaa ta'e keessaa biyya lafaarra dukkanatu buufate dukkana buufate biyya lafaarraa inni lammaffaan gaafa gooftaa hafuurri isaa keessaa ba'e golgaa mana qulqullummaatu iddoo lamatti tarsa'e jedha akkuma kaleessa dubbii Waaqayyo barsiisaa ture itti dabalee lafatu raafame socho'a lafaatu ta'ee jedha itti dabalee warri qulqulloonni kanaan dura du'anii turanii awwaala keessaa kaafamanii maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u dinqii ta'e keessaa dukkana biyya lafaarra ture jedha keessumaa sa'aatii guyyaa sa'aatii 12 hamma sa'aatii 3 fi dukkanatu biyya lafaarra ture jedha Maatiyos yeroo barreessu wangeelonni warri kaanis barreessaniiru yeroo dukkanaa yeroo itti peeniin dhukkuba baay'ee gooftaatti jabaata yeroo dukkanaa sana yeroo gooftaan hafuura isaatiinis dhiphate yeroo gooftaan foon isaatiinis dhiphate yeroo dukkanaa sana yeroo gooftaan lubbuun keessaa ba'uuf baay'ee wargamu fannoo irratti yeroo dukkanaa sana yeroo warri inni isa beeku warri inni abdate warri isaa wajjin turan hundinuu karaa sosokkan isa dhiisanii yeroo dukkanaa sana yeroo itti seexanni waan wa'e fakkaatee dibbee rukutatee sirbe yeroo dukkanaa kan isaaf gaddu kan isaaf oo'u tokkollee kan hin jennu yeroo dukkanaa warra achi turan hundumtuu kan isatti gadhisan mee of oolchikaa jedhanii dhukkuba sararratti dabalanii kan isa arrabsan duwwaa yeroo ture Waaqayyos jalaa callise Waaqayyo abbaan Waaqayyo ilma jalaa hin callise yoos Waaqayyo hin callise Waaqni hin callise laftitti gadhise gooftaan yeroo sana fannoo irratti qobaa waan jiru isatti fakkaate fiilii godhe yeroo sanatu kadhata hin muddame dama sana keessa yaa Waaqayyoo koo maaliif na dhiiftee dubbii aannaa koottis maaliif fagaattee yaa Waaqayyoo koo guyyaa gara keetti nan iyya ati garuu anaaf hin deebiftu halkanis nan iyya qabbanas immoo hin argadhu jedhe gooftaan maaliif na dhiifte maaliif yeroo dhiphadhu achi fagaattee dhaabattaa maaliif Waaqayyo abbaan calluma jedhe sababi isaa yeroo sana Waaqayyo ilmi cubbuu hunduma keenyaa fudhatee ba'aa hunduma keenyaa fudhatee kan biyya lafaa hundumaa fudhatee fannoo irratti ol ba'ee jira firdiin kun immoo murtoon kun immoo Waaqayyo abbaa biraa ba'e Qorontos 2:5 irratti isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaasa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheedha nuuf jedhee cubbamaa isa godhe afaan Ingiliffaa yoo dubbiftanii cubbuu isa godhe jedha he made him sin jedha cubbuu isa godhe yeroo sana gooftaan waa'ee keenyaa fi cubbuu ta'etu fannoorra jira Waaqayyo abbaan abaarsa keenya hundumaa fuudhee isarra kaa'e Waaqayyo abbaan yeroo sana firdii cubbuun argachuu irra jiru hundumaa sababii keenyaaf isarratti roobsaa jira kanaaf dhiphata gooftaan firdiin kun immoo
waaqayyo abbaadhaaf waaqayyo ilma gidduutti ta'e. Yesuus wargamee gargaarsaaf iyye yeroo sana waaqayyo abbaan garuu cal jedhe garaa jabaate. Kun waan ta'een beenne Yesuus kana neenne waaqayyo abbaarra. Yesuusii fi waaqayyo Yesuus yeroo biyya lafaa kana keessa ture gooftaa wajjin baay'ee intimate turan, baay'ee walitti dhiyaatu turan. Wanti waaqayyo abbaan waa'ee waaqayyo ilmaa hin beekne jiru. Wanti waaqayyo ilmi waa'ee waaqayyo abbaa hin beekne jiru. Walii wajjin haasa'u turan, walii wajjin mari'atu turan biyya lafaa keessa yeroo ture. Occasionii baay'ee irratti waaqayyo abbaan waaqayyo ilmaaf mul'ate argeera Yesuus. Yeroo inni dhalate sagaleen dhufeera. Yeroo Heroodisi namoota hundumaa mucoolii hundumaa ajjeesuudhaaf murtoo baase sagaleen dhufee akka inni dhokatuuf waaqarraa mul'atatu dhufe. Yeroo inni cuuphame sagaleen dhufeera waaqayirraa. Ilaa ilma koo kan isaan natti tolu isa dhaga'a. Waaqni dubbateera yeroos. Yeroo inni seexanaan qorame sagaleen dhufeera. Yeroo inni gaara irratti ol ba'ee ulfinaan jijjiirame sagaleen dhufeera. Museef Eliyaas dhufanii isa wajjin dubbataniiru. Yesuus dhiphina kana keessatti waaqayyoon abdateetu. Waaqayyo nan gatu, waaqayyo nan dhiisu jedhee ture. Yohannis 16:31-32 bartoota isaatti haasa'a ture waan ta'uuf jedhu kanatti hima ture. Amma hin amantuu jedhaan. Yeroo isinitti kophaatti na dhiiftanii gara mana keessanitti sokkitan hin dhufa. Ammayyuu yeroon sun ga'eera. Garuu abbaan koo nan dhiisu, ani kophaa koo miti. Abbaan koo nan dhiisu jedha. Waaqayyoon hin abdatan. Yoo isin na dhiiftaniyyuu abbaan koo qofaatti nan dhiisu jedhee abdatan. Waaqayyo abbaan garuu akka inni eeggate isaaf hin taane fannoo irratti calluma jedhe. Maaliif callisa waaqayyo ilma isaa jala, tokkicha ilma isaa jala maaliif callisa? Mucaan keessa nama xinnoo ishee yoo qufaate maal ta'a jettanitti fiduun? Dhiphina hammana ga'u keessatti iyya hammana ga'u, iyya garaa nama raasu tunni fannoo irraa iyyuu maaliif callisa waaqayyo? Waaqayyo yaada isaa akka raawwatamuuf garaa jabaata. Ameen. Waaqayyo murtoon isaa akka bakka ga'uufi garaa jabaata. Murtoon isaa cubbuu adabuutu. Ameen. Cubbuu adabuutu murtoon waaqayyo. Cubbuu irratti murteesse waaqayyo. Cubbuuf seexanni adabamuutu irra jira murtoo godhe waaqayyo. Waaqayyo iddoo kanatti Yesuusitti garaa jabaata tun ta'in waaqayyo iddoo kanatti cubbuutti garaa jabaata. Ameen. Cubbuutti garaa jabaata waaqayyo. Isa si dhiphise, isa dukkana keessa si kaa'e, isa sammuu kee dukkaneesse, yaada garaa kee dukkaneesse, fayyina kee akka hin agarre godhe cubbuu sanattitu garaa jabaata waaqayyo. Maqaan isaa kana eebbifame haa ta'u. Cubbuun jaallatu waaqayyo. Cubbuu ciiggaa waaqayyo. Cubbuun jaallatu. Cubbuu jiru waliin galu. Cubbuu baay'ee ciiggaa waaqayyo. Waaqayyo qulqulluudha. Waaqayyo qajeelaadha. Waaqayyoon komatamu. Waaqayyo qulqulluudha. Waaqayyo cubbuu ciiggaa. Kanaaf Yesuus yeroo sana cubbamaa ta'ee gatii tureefi callise cubbuutti garaa jabaate cubbuu adabuuf jedhe. Tarii yeroo kana firoota koo waan tokko of gaafachuun gaariidha jedhee yaada. Waaqayyo nu jalaa callisee waaqayyotti boonyee caljechuu waaqayyo irraa kan hafe deebiin dhibee guyyoonni hundumtu mallattoo gaaffitiin dhiyaanii mallattoo gaaffitiin bari'anii jireenya akkasii jiraattanii beektu. Waaqayyoon jireenya keessan keessaa dhabdanii
argamuu keessan keessaa dhabdanii mana keessan keessaa dhabdanii gaa'ela keessan keessaa dhabdanii beektu tarii cubbuun keenya waaqayyoof gidduu goree beekaa laata waan itti qalbii diddiirrannu qabna jireenya akkasii jireenya keenya keessatti yeroo experience goonu waaqayyo na jibbee waaqayyo dhimma koon qabu anoon kadhadheen dadhabee hin jedhina tarii yaada garaa keenyaa geeddaranne qalbii diddiirrannaadhaan fuula waaqayyo barbaadu gaariidha yeroo akkasii waaqayyo cubbuu adabuuf Yesuus jalaa callise malee Yesuus jalaa callise miti cubbuu adabuuf gatii murtoo godhe waaqayyo cubbuu gatii jibbuuf iddoo cubbuu gatii dhaabbanne callise waaqayyo yeroo akkasii qalbii diddiirrannaadhaan isa barbaadu gaarii yoo ta'u maqaan waaqayyo kan eebbifame waaqayyo akkas jedhe waaqayyo ani nama cubbamaa hin jibbu namni cubbamaan akka badu akkatti faradamu hin barbaadu jedha Hisqeeliin yeroo dubbatu hin barbaadu namni akka du'u waaqayyo garuu nama deebi'u jaallata nama deebi'utti gammada nama qalbii diddiirratutti gammada waaqayyo namni akka du'u ani hin barbaadu namni cubbamaan akka deebi'u akka jiraatuun barbaada malee ameen kanaaf firoota waaqayyo akka dibaddu barbaadu waaqayyo dhala kan biraa qabu si malee kan biraa kan guddifate iddoo qopheesse sana kan dhaalchisu dhala kan biraa qabu waaqayyo kanaaf sin jibbu waaqayyo na jibbe waaqayyo hin jedhin na dide waaqayyo hin jedhin garaa natti jabaate hin jedhin waaqayyo hin komatamu waaqayyo qajeelaadha waaqayyo qulqulluudha tarii maaliif callisila qalbii diddiirrannaadhaan yeroo akkasii fuula isaa barbaaduun bareedaadha waaqayyo nu gargaara waaqayyo amanamaadha maqaan waaqayyo eebbifamu Yohaannis ergaa isaa keessatti yeroo dubbatu nuyi cubbuu hin qabnu yoo jenne of sossobnaa jedha maaliif biyya lafaa keessa jirra foon keessa jirra waan meeqatti bubu'a waan meeqatti rukutama waan meeqa keessa lillixaa oolla kanaaf nuyi biyya lafaa keessa jiraanne foon uffanne nama taane cubbuu hin qabnu yoo jenne waaqayyo isa qajeelaa duratti dhiyaanne sobduudha nuyi jedhe garuu cubbuu keenya beenne yoo isatti himanne jedha waaqayyo inni amanamaadhaaf tolaadha cubbuu keenya hundumaa nu dhiisuudhaaf haleluuyaa maqaan waaqayyo kan eebbifame abdii qabda saba waaqayyo duratti dhiyaachuun barbaachisaadha tarii waa'ee biyya keenya yeroo baay'ee kadhanne yeroo baay'ee yaanna waaqayyo sin dide biyyaa yeroo hiriira nagaa ba'anii isa tokko waaqayyo sin dide jedhanii hiriira nagaa ba'u gara nama raasa waaqayyo sin dide na ta'anis waaqayyo maaf callisee garuu maaf callise laata warri waaqayyoon amannu warri waaqayyoon beennu waan itti qalbii diddiirrannu jira laata jira waa'ee dinagdee ishee qabna waa'ee polotikaa ishee qabna jira laata waan itti qalbii diddiirrachuun nurra waa'ee saba keenyaa qabna hidda dhaloota keenyaa achi galagalchine lafatti dhalanne yaannee tokkoon keenyayyuu hidda dhalootaa irraa dhufneef utuu qalbii diddiirranne waaqayyo waa godhataaf maaliif callise waaqayyo as keessatti yaaduu qabna maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u cubbuun haa adabamu jedhee callise waaqayyo cubbuun haa adabamu seexanniif cubbuun firdii isa dhumaa fudhachuu qabu jedheetu callise waaqayyo cubbuu adabuuf murtoo isaa kanaaf ilma isaa jalaa callise anaaf si'iif saba lafarraa hundumaatiif Yesuus jalaa callise cubbuu adabuudhaaf waaqayyo yeroo callisu hojiirra jira waaqayyo yeroo callisu ameen waaqayyo hin callisachuun waaqayyo hin jiru jechuu miti waaqayyo hin callisachuun waaqayyo hojii isaa dhiisee jechuu miti waaqayyo yeroo callisusi hojiirra jira ameen hojii gaarii siif hojjetaa jira waan gaarii siif godhaa jira hojii fayyina keef ta'u hojjetaa jira hojii ulfina keef ta'u hojjetaa jira waaqayyo iddoo
يسوس ورقمه وتوبه يسوس مافنا إفتي أباكو درونا جندو بطا بيلفا كيست مالفنا إفتي مالف سغليك أكسيتي مالف أكنا برسيفتي ناتو ودي حقا جده وتوني ورقمه بو مالف جلسي واقعيو مالو جتايرا بلتو واقعيو جبوا دباجرا واقعيو برابران دينا كيسيت أنا أدباجرا واقعيو خجر رجرا يوسن واقعيو أجيلو ما سامو إلمان نماتي دبرس ساجرا وكان واقعيو كدب بفمياتو وجيكي وجيكو وجه تاجر واقعي وجي فاينا كيتي وجه تاجر واقعي ميادا فروتو وتواقعيو غافسنا چلسيرا تاي وتواقعيو غافسنا چلسنا تاي وتواقعيو غرالا فيرا تاي وتواقعيو با علمكو ابنا كان ندبه كنس گدرون نرجرا جديرا تاي مالت تامه ميادا يادني بيتو انا كسي يادني بيتو قد فكيس نيادون غاري وتو واي فاينا كينيا خجينو جتامي كونو جيسال بامدي قد فكيس ني ريد ديبني واي سا مديتيت بچون باي غاري لا فروتاكو سلا هراني فيسنجو سلا ولدان كريستيانا بيلا فاكيس انجرتو سلا بيلا فواقيو مني مالتات ترياد سلا بيلا فافرقل كل مني مالتاتي ترياد واقيو غافسنا هنچالس نتاي چالجچون واقعيو كان في دي فوتو ابن كريستوس غافسنا سيداشي نداشي اچكي سايان اتي اجا ابن سات اتي اجا ركنا سا غافسنا مقال واقعيو كان يفهمياتو چالجچون واقعيو غافسنا چبوف سيطان دينكي مرابرام بربديسي وقال واقعيو كان يفهمياتو سيفمو اينيوما كجيري امين اينيوما كجيري چالجچو واقعيو غافسناتين اينيوما كجيري ሙጫ ዋቀዮ ጀዳምተ መቃከኛ ጅጅረመ መቃንከኛ ጅጅረመ ጩቡን ከኛ ኑራዲ ቀመ ቁልቁሎተ ጀዳምነ እጆሌ ዋቀዮ ጀዳም ጫልጀቹ ዋቀዮ ጋፈሰናቲኒ ቆሞ ፉአሞ ጀዳም መቃን ዋቀዮ ኤብሹ መቃከኛ ጅጅረመ ተሶ ከኛ ጅጅረመ ምርጋ ዋቀዮ አባ ኢሳ ወጅንን አከዳሉፍ አችኑ ካኤዳ ጳውሎስ ሮበሬስ ጫልጀቹ ጋፈሰናቲኒ ኩንሲ ታኤ ሰባ ዋቀዮ ኩና ታኤ ጨልሱን ዋቀዮ ጋፈሰና ከነፈደ ሮታ ፈንፈሙን ክርስቶስ ከነኑፈደ ገለኒ ሳፈተው አሜን ሐረፈኑን ክርስቶስ ኩኒ ሐመምኑጋ ሐመምጋ አጅረኛ ከኛ ገሰት ፈኑን ክርስቶስ ሐመምጋ ተንያ ደሪበቱ ፈኑን ክርስቶስ ፈኖ ኢዶባየ ተርኪናሉ ጌጢ ጉራታ ኤራ ፈኖን ጌጢ ሞርማስታ ኤራ ጌጢ ሀርካስታ ኤራ ጌጢ መናስታ ኤራ ፈኖን ክርስቶስ ገሩ አናፍስኒፍ ወራአመንፍ ፈኖን ክርስቶስ ሐመምኑጋ ሐሙማ ጌጢ ጉራ ኬኛቲ ቦሌቶታ ሐሙማ ጌጢ ቲመነ ኬኛ ባሬቸኑ ዶኦፊሳ ኬኛ ባሬቸኑቲ ቦሎታ ሐመምጋ ፈኖን ክርስቶስ ሐመምኑጋ ሞ ኢሳጋራሲቲ ሁምና ዋቀዮ ኢሳ አችቲ ነው ሙለከ ሰነቱ ኑቲ አርገመላታ ፈኖን ክርስቶስ ኬሳ ሐመምጋ ፈኖን ክርስቶስ ፈኖን ክርስቶስ የሮ ኢላል ይሩዋ ኤሳዳጌ ማልቱ ትደጋ ማልቱ ሙቴ ፈኖ ከና ማልቱ ትደጋ ፈከኛ ተቆኔ ዱብሰን ቱሬ ሃአቱ ሙጫሽ ጅኔኒ ወልዳለት ሙጫሽ ፍለከ ወልዳ ጋፋ ጉያ ጅማታ
waldaa guyyaa jimaataa yeroo ayyaanessanii yeroo gaafa gooftaan fannifame sana waldaa dhaqxe mucaashee wajjin gaafa sana lallabamu baay'ee muuf nama godha ture baay'ee namatti dhaga'ama ture baay'ee waa'ee dhiphina Kiristoos kanatu jireenya namaatti akka dhaga'amutti lallaba ture lallabaan gaafa sana jennaan mucaanii boo'utti ka'e imbo utuma boo'u gidduutti obsuu dadhabee futtaafatee guddisee boo'e mucaanii ennaan haati callisi don't take it serious akkas jettee callisi fannoo Kristos do we take it serious fannoo Kristos serious fudhachuu qabna firoota fannoon Kristos kan itti yeella'amti fannoon Kristos warra amananiif humna waaqayyooti jedha Phaawulos yeroo dubbatu warra Qorontositti isa duraatti fannoon Kiristoosii warra amananiif inni humna waaqayyooti ogummaa waaqayyootis warra gowwaadhaaf garuu gowwummaadha warra namanneef garuu jedha fannoon Kiristoos iddootti humni waaqayyoo mul'ateedha cubbuu keef seexanni diinni kee iddoo itti tumameedha fannoon Kiristoos iddootti seenaan kee jalqabeedha seenaan kee fannoo irratti jalqabe seenaan koo fannoo irratti jalqabe seenaan jireenya keenya seenaan lubbuu keenya seenaan fayyina keenya iddootti jalqabe fannoo Kiristoos kan itti yeellaan miti firoota iddootti teessoon keenya jijjiirame iddoo itti Kiristoosii wajjin ilma waaqayyoo isa mudaa hin qabne wajjin mirga waaqayyoo taa'uun iddootti nuu kenname fannoon Kiristoos. We have to take it serious. Yaaduu qabna firoota gaanfa fayyina keenya haleluuyaa amen gaanfa fayyina keenya iddootti qulqulloon iddootti qajeelummaan Kiristoos nutti darbe iddootti seenaan keenya bara baraan jijjiirame fannoo Kiristoos nu galuu qaba firoota ifa manaa godhaa yeroo dakkase nu galuu qaba dinqifannee raajeffannee galateeffannee waanuma quufnu miti waa'ee fannoo Kiristoos galanni isaaf haa ta'u gaafa irraanfatame Kiristoos situ yaadatame atakka yaadatamtuuf inni irraanfatame atakka eebbifamtuuf inni abaarame atakka jiraattuuf inni hin du'e bu'aa ka'umsaa jireenya nuuf ta'e nagaan har'a qabnu miidhaginni nuyi har'a qabnu isa keessaa madde firoota koo fannoo Kiristoos humni fannoo Kiristoos humna fannoo Kiristoos amen humna fannoo Kiristoos inni arras jiraataadha amen amantiidhaan jireenya keenyatti appilaa yoo goone humni fannoo Kiristoos kun har'as jiraataadha nu gidduu amen har'as jiraataadha humni fannoo Kiristoos humna qaba fannifamuun Kiristoos amen humna qaba garafamuun Kiristoos humna qaba dhukkuba kee irratti appilaayi godhe garafamuu madaasaatiin hin fayyifamtani jedha dubbiin waaqayyoo amantiidhaan garafamuun Kiristoos humna sii qaba dhiiguun Kiristoos humna sii qaba boo'uun Kiristoos humna sii qaba dafquun Kiristoos humna sii qaba amantiidhaan jireenya kee irratti appilaayi godhe maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u ol kaasi faajjii fayyina keetiin diinni kee si dura dhaabatu gaafa sana amantiidhaan ol kaasi akkachitti mo'ame waan beeku amen akkachitti salphate akkachitti mo'ame akkachitti seenaan isaa bara baraan raawwatame waan beekuufi diinni kee si dura dhaabatu ol kaasi faajjii fayyina keetii fannoo Kiristoos itti fannifame inni humna qaba amen maqaan waaqayyoo
eebbifamee haa ta'u. Biyya Arabaatii yoon dheeresse biyya Arabaatii maal godhu beektu dhiifama emotionaliin ta'e dhiifama naa bira. Biyya Arabaatii seenaa tokko dubbise. Warri nama miidhaan warri nama gadhoomsan keessumaa ijoollee durbaa isaanii fi dubartoota isaanii baay'ee warri abiyuus godhan baay'ee waan jiraniif namoonni warri nagaatti jiraachuu barbaadan immoo maal godhanii fannoo Kiristoos kanatu milikkita fannoo Kiristoos kanatu adda adda ijoollee isaanii irratti adda adda amanootii isaanii irratti adda adda namoota isaanii irratti kaa'anii gadhiisutti ka'an protectioniidhaaf itti fayyadamu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Achi namoonni warri akkas godhan suni yerootti namoota fannoo qaban sana bira ga'anii kun haraabuudha itti bu'an bira darbu jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Haraabuu isa ta'u isaaniif garuu humni fannoo Kiristoos humna qabame. Humni fannoo Kiristoos diina kee injifata. Humni fannoo Kiristoos seexana injifata. Isa si miidhu dhufu injifata. Kanaaf sin danda'u fannoon Kiristoos yeroo sirra jiru. Humna fannoo Kiristoos kana ol akka kaafnu barbaada. Waaqayyo maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo isa kana barbaada firoota ko. Har'a sunna qaboo namoonni amantii Islaamaa keessaa deebi'anii yeroo baay'ee dhuga ba'umsa isaanii yeroo dhageessanii namoota amantii Islaamummaa keessaa gara amantii Kiristiyaanaa dhufanii dhuga ba'umsa isaanii yeroo dhageenyu yeroo baay'ee fannootu natti mul'ate. Yeroo sagaduuf dhiyaadhu fannoo natti mul'ata. Isaanii guyyaatti baay'ee sagaduun yeroo sagaduuf dhiyaadhu fannoo natti mul'ata. Fannoo natti mul'ata. Achi bira darbuun dadhabee jedhu yeroo dhugaa ba'an. Fannoo Kiristoos isa humna qabu. Fannoo Kiristoos isa ergaa qabu. Sin jaalladhaam ittiin jedha beektu. Sin jaalladhaam jaalalli Kiristoos achi biraa dubbataadhas. Jaalalli Kiristoos fannoo kanarraa hin dubbatu. Jaalalli Kiristoos ilaa siif hin madaa'e. Ilaa harka koo, ilaa cinaacha koo argu malee nama nu jettee gooftaan yeroo du'aa ka'ee mul'ate bartootatti Toomaas argu malee nama nu jettee Toomaas ilaa harka koo, ilaa cinaacha koo, ilaa isasii waraanan, ilaa isasii dhangalee dhiiga koo ittiin jedha. Warra Islaamotaatiin warra gooftaan beenneen ilaa sin jaalladha, ilaa harka koo, ilaa cinaacha koo sin jaalladha. Ergaatti dubbata ta'a. Waa malee ni didaan hin deebi'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sin jaalladha. Warra akkasiitiif kadhachuun gaarii. Fannoon Kiristoos akka itti mul'atuuf hin booji'a harka har'as humni fannoo Kiristoos. Hin booji'a humni jaalala Kiristoos har'as. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Yeroo ijoollee cuuphanii yeroo ijoolleen cuuphamanii baay'ee natti tola. Yeroo namoonni gooftaa fudhatanii fi yeroo ijoolleen cuuphaman baay'ee namatti tolanii namatti tola. Dinqii hundumaarra caalu mootummaa Waaqayyootti galuudha gadi ta'e. Ameen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Baay'ee natti tola. Seermoonii achi keessaa natti tolu keessaa yeroo ogeettiin cuuphamte baay'een kadhachaa ture. Biyyatti durii nu barsiisu yeroo keessumaa rakkinni waa'ee cuuphaa ka'e kana baay'ee nu barsiisu. Maatiin ijoollee isaaniitiif akka kadhatanii dhiyeessan. Ijoolleen kun wallaaloodha. Ijoollee kanaaf amanaatii waa'ee isaanii kadhadhaa fi Waaqayyo hafuura qulqulluu akka isaanii kennuuf Waaqayyo mootummaa isaatti akka isaan simatuuf ijoollee kana bakka bu'aatii amanaatii kadhadhaatii ijoollee kana dhiyeessaa jedhaniitu barsiisu. Cuubsisuu duwwaa miti yeroo hundumaa kakuu cuuphaa amantii isaanii itti himaa guddisaa jedhaniitu barsiisu. Kanaaf yeroo ogeettiin cuuphamtee Waaqayyoon baay'een kadhadhan ture. Baay'ee kadhadhanii itti dhiyeessan ture. Kanaaf jechu tokko nan darbarre seermoonii gaafa sana ta'e keessaa baay'ee natti tola ture.
Safaan Ingiliffaa jira jechi kun adda shetti dibeetu ooyilii sanaan adda shetti dibeetu ogeetti you are marked by the cross of Christ forever. Baay'ee manatti tola. Sitti tola argatanii dubbama. Baay'ee natti tola. You are marked by the cross of Christ forever. Jedhee adda shetti gaafa godhu baay'een gammade. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hallelujah. Mee akkas jedhame ani fannoo Kiristoosin bara baraan mallatteeffameera jedhame. Ammas dabalaa jedha. Ani mallatteeffameera. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Gowwummaa miti. Gowwummaa miti. Akka labsiin barbaada Waaqayyo. Akka labsiin diina keetti akka labsitu, seexanatti akka labsitu, cubbuutti akka labsitu Waaqayyo sirraa barbaada. Ani fannoo Kiristoosiin bara baraan mallatteeffameera. Hallelujah. Ani mallatteeffameera. Diinni si dura dhaabatu, diinni kee achitti mo'ameera. Gaafa inni si doorsisu, qobaatti si argatee gaafa si doorsisu, dhukkubi kee gaafa si doorsisu, yaaddoon jireenyaa gaafa si doorsisu, ani fannoo Kiristoosiin bara baraan mallatteeffameera. Hallelujah. Achitti immoo seenaa koo geeddarame, mucaa Waaqayyoon jedhame, achitti immoo fayyina kootu mirkaneeffame, raawwatameera jedhe Yesuus. Ani mallatteeffameera. Hallelujah. Ani mallatteeffameera. Declare godha. Qilleensa keessanitti, jireenya keessanitti declare godha. Humna fannoo Kiristoos. Fannoon Kiristoos humna qaba. Gowwummaa miti. Eeyyee warra namanneef gowwummaadha jedhe Phaawulos akkuma sila jedhe gowwummaadha jedhe. Warra amananiif garuu inni humna Waaqayyooti. Ameen. Nu warra amanneef garuu fannoon Kiristoosii humna Waaqayyooti. Hallelujah. Inni humna Waaqayyooti. Dukkana kee irratti labsi, jireenya kee irratti labsi, dhukkuba kee irratti labsi, haala si rakkise irratti labsi, gaa'ela kee irratti labsi. Fannoo Kiristoosiin jireenyi mana kee mallatteeffameera. Diinni kee si dura dhaabatu. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Firoota koo isa nuu ta'e beennaa nuu ta'e nu galaayi. Nuu galaan nuu ta'e Waaqayyo akkati mujujjee rakkina keetiif mo'amtee, dukkanaan mo'amtee, jireenyaan mo'amtee, gaduma qoommaa bara baraan jiraattu hin barbaadu. Waaqayyo fannoo isaatiin si mallatteesseera. Humna fannoo sanaatiin rakkina kee irratti akka ol baatuuf. Hallelujah. Dubbadhu irratti ati nama qoosaa miti. Dubbadhu irratti maqaan kee geeddarameera. Jireenyi kee geeddarameera. Ati nama biyya Waaqaati. Ati mirga Waaqayyoo jirta. Dubbadhu irratti. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Aboo mucummaa qabda. Sasii ta'e beektaa saba Waaqayyo. Isinii godhaa kana beektuu jedhe Yesuus. Eeggadda gaafa qeesiin fannoo lallaban dhageessanitti ni. Miilla isaanii dhiqee amma san isinii godhaa kana beektuu isinii galeeraa jedhe. Miilla dhiquu kana garasisan gochuuf jedhu isinii galeeraa kana garasisan isinii raawwachuuf jedhu isinii galaayi. Sii galaayi saba Waaqayyoon Waaqayyo sii godhe. Ati nama qoosaa miti. Amanii ol bahi humna fannootiin. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Humni fannoo Kiristoos humna qaba. Warri doorsifamtan jirtu. Rakkinni kophaatti kan isin doorsisu, jireenyi kophaatti kan isin doorsisu, gaa'elli keessan kan doorsifamu, fayyaan keessan kan doorsifamu, manni keessan kan doorsifamu jirtuu firoota koo. Waaqayyo humna fannootiin akka tola kaatu barbaada. Sirkayra aboo mucummaa. Lubiyoo qaqqabuu dadhabe eewunnaa kadhatatteen sodaatiin sirkayra aboo mucummaa. Mana kee jira, jireenya kee irra jira, adda kee irra jira. Humni fannoo Kiristoos irratti dubbadhu. Hallelujah. Mee Waaqayyoon kadhannoo ol kaanee
geeddaramera seenaan kee geeddaramera ati mucaa waaqayyooti mucaa waaqayyoo jedhamteetta kadhadhu waaqayyo duratti si dhagaa waaqayyooti mucaa isaati si dhagaa waaqayyooti mucaa isaati kadhadhu waaqayyo duratti haleluuyaa isa rakkina kee hubanne hin qabdu Kiristoos isa rakkina kee hubatudha cubbuun qabu malee isa akka kee dhiphate isa akka kee rakkate rakkina arge hangafa luboota lubicha guddicha Yesuus ilma waaqayyoo qabda tidhees rakkina kee yelloo malee haleluuyaa ol kaasi faajjifayna keeti ol kaasi faajjifayna kee Yesuus Kiristoos barabaraan gooftaadha kadhadhu saba waaqayyoo luba keenya luba malkaan wajjiniin waaqayyoon kadhanna waaqayyoon hin cabsa waaqayyoo abaarsa kee haleluuyaa abaarsi sirraa caba rakkinni sirraa caba dhukkubni sirraa caba yaaddoon sirraa caba abaarsi wal harkisee dhufe sirraa caba harka kee hin kennini Yesuusiif harka kee kenniti kadhadhu Yesuus Kiristoos barabaraan gooftaadha kadhadhaaf yoo ta'u walii kadhadhaa namoota simbira jiraniif kadhadhaa waaqayyo qalbii namaa hubatu waaqayyo yaada namaa hubatu namni isaaf ta'e haa hubatu fayyina isaaf ta'e namni haa hubatu haleluuyaa hojii nuuf hojjetame akka hubannuuf hafuura qulqulluu kadhadhaa waaqayyoon kadhannaa keessi keenya wajjin Hallelujah, hallelujah. Iddoo jiru hundumaatti kadhana hundumti keenya dabalama jirtanitti wal'aansoo keessaniif rakkina keessan irratti fannoo sana waamaa. Fannoon Yesuus Kiristoos humna qaba. Inni seenaa biyya lafaa geeddare, inni seenaa koo geeddare, inni seenaa keessan geeddaruu danda'u har'as jiraata. Biyya lafaa fuulduratti waldhaalummaatti inni ilaalame. Nuuf fayyina, nuuf jireenya, nuuf mo'icha. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Amantiidhaan waami obboleessa koo, amantiidhaan waami obboleettii koo. Jireenya kee irratti waami, rakkina kee irratti waami, sodaa kee irratti waami, qoramsa kee irratti waami, yaaddoo gidiraa kee irratti waami. Waa'ee saba keetiif isa waami, waa'ee mana keetiif isa waami. Waa'ee hojii keetiif isa waami. Waa'ee rakkinaa ulee keessatti geeddaramu yoo jiraate fannoon Yesuus Kiristoos qoricha. Biyya lafaarraati iddoo baay'ee dhattee beekaa baay'ee bira geessee doktorii baay'ee bira geessee falan qabu haalli isaa ammaateera kan jedhamu yoo jiraate fannoon Yesuus Kiristoos qoricha. Maqaan Yesuus Kiristoos qoricha. Maqaan Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Humni Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Warra isatti amananiif jedha sagaleen Waaqayyoo. Warra isatti amanan hundumaatiif aboo ijoollee Waaqayyoo jedhamu isaanii kenneedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan isatti amananiif, warra isa waammataniif, warra isa abdataniif aboo ijoollee Waaqayyoo ta'uu isaanii kenneedha. Elohee Elohee lama sabaqtani waaqako maaliif na dhiifte jedhee kadhatee jedha sagaleen Waaqayyoo. Waggaa 2000 fuula dura maaliif na dhiifte akkama sagalee Waaqayyoo keessaa dhagaa turre Waaqayyo isa dhiise. Fannoo irratti isa dhiise. Waraanamuu irratti isa dhiise. Tuffatamuu irratti isa dhiise. Amma owwaalamutti isa eege. Waaqayyo yommuu isa dhiise waan hojjetaa jirutu jira. Sagaleen Waaqayyoo bal'aatti nutti dubbatameera. Waaqayyo waa hojjetaa ture. Dhiphina kee keessa Waaqayyo waa hojjetaa jira. Rakkina kee keessa Waaqayyo waa hojjetaa jira. Kadhati kee deebii yommuu dhabu Waaqayyo waa si hojjetaa jira. Si dhiise miti, si gate miti. Si hojjetaa jira. Isatti argitu caalaa si hojjeta. Isatti barbaaddu caalaa si hojjetaa jira. Isatti hawwitu caalaa si hojjetaa jira Waaqayyo. Yeroo deebii si kennaa jiru si gate miti obboleessa obboleettii ko. Waaqayyo si hojjetaa jira amantiidhaan isa eeggadhu.
caljechuuni waaqayyo deebii kennuuni sun waaqayyo mo'ichaan xumurame ulfinaan xumurame sanbata guddaatu itti aanee dhufe mo'ichatu itti aanee dhufe du'aa ka'uutu itti aanee dhufe jilbi hundumtu akka isaa jilbeeffatuuf jedha sagaleen waaqayyo jilbi hundumtu akka isa jilbeeffatuuf waaqayyo ol isa kaase jedha ol isa kaase mo'ichatu labsame biyya lafaarratti cal jechuun waaqayyo akkasumaan miti obboloota amantiidhaan eeggadhaa waaqayyo yommuu calluma jedhu hojii isaa dhiise miti teessoo isaa irraa ka'e miti si irraanfate miti waaqayyo naman irraanfatu waaqayyo si irraanfanne obboleessa ko obboleettii ko waa'ee jireenya keetiif hojjetaa jira kanaaf amantiidhaan fuula waaqayyo duratti kadhan haleluyaa fuula waaqayyo duratti waaqayyo nan irraanfanne waaqayyo nan dhiibne waaqayyo nan ganne jedhaa rakkina keessan irratti mo'icha waaqayyo labsa aangoo Kiristoos labsa dandeettii Kiristoos labsa isa dhuma irratti gammachuudhaaf mo'ichaan isa si dhaabuu danda'u ilaali fuula kee duratti mo'icha ilaali Yesuus Kiristoos ulfina isa fuuldura jiru ilaalee dhiphina sana qabatee jedha sagaleen waaqayyo ulfina isa fuuldura jiru ilaali mo'icha isa fuuldura jiru ilaali galanni ulfinni siif haa ta'u waaqayyo waaqa hundumaa qabdu waaqa hundumaa dandeessu waaqa mo'ichaan gootu waaqa aangoo qabdu biyya lafaaf isa keessa kan jiru kana humtee wanti siif dadhabamu raawwatee kan hin jirre galanni siif haa ta'u danda'a waan hundumaa abbaa keenya gooftaa keenyaa nuun immoo nu jaallatte nu ijoollee kee nu jaallatte yeroo tokko waan nu dagatte waan nu irraanfatte nutti fakkaachuu danda'a biyya lafaa keessa jirra sababii ta'eef kadhata koo waaqayyo nan dhageenye bara manaa kadhadhee iddoo akkasii dhaqee kana godhee abalunaa kadhachee na irraanfate waaqayyo yeroo nu jennu jireenya keenya keessa jiraachuu danda'a ati garuu nama hin irraanfattu galanni siif haa ta'u ati nama hin dhiiftu galanni siif haa ta'u ati deebii nama dhowwattu galanni siif haa ta'u isa nu barbaannu hojjetaa jirta isa nu hawwinu nuu kennuudhaaf yaa waaqayyo qopheessaa jirta kanaaf akka nu abdii kutanne akka garaan yaa waaqayyo sirraa hin deebine na irraanfate jennee akka hin fagaanne maqaa Yesuus Kiristoosiitiin amantii eeggachuu danda'u amantii obsuu danda'u amantii waaqayyo naa hojjetaa jira jechuu danda'u nan dhiibne waaqayyo jechuu kan danda'u akka ati nuu kennituuf si kadhanna diinni keenya kan inni nutti labsu kana si dhiiseera si irraanfateera kadhati kee dhaga'amaa hin jiru nuun jedha kadhati keenya dhaga'amaa jira yaa diinaa kadhati keenya dhaga'amaa jira waaqayyo nun dhiibne waaqayyo nuu hojjetaa jira abdii kutadhu Yesuus Kiristoosin inni fannoo irratti amma dhumaatti ni garaa itti jabaate amma ni fayyina keenya raawwatutti amma ni iddoon ga'u amma ni xumurutti inni dhiise humni isaa mo'icha ture du'aa ka'uu argine jireenya argine wangeela argine fayyinni keenya karaatti namne galanni siif haa ta'u nus yaa waaqayyo isa kana eegganna jireenya keenya keessatti biyya lafa keessa yommuu jirru waan baay'eetu nutti dhufa waan baay'eetu nu qora waan baay'ee nu dadhabsiisa waan baay'eetu abdii nu kutachiisa abdiin keenya si duwwaadha maqaan kee haa eebbifamu gargaaraan keenya si duwwaadha galanni siif haa ta'u deebii kan nuu ta'u si duwwaadha galanni siif haa ta'u sagalee galgala kana iddoo kanatti nu barsiifteef si galateeffanna yaa waaqayyo humni mo'ichaa kun egaa nu wajjin ba'ee gara mana keenya haa dhaqu gara hojii keenya gara jireenya keenya haa dhaqu iddoo kanatti dhiibnee akka hin kaane maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ati nu gargaara guyyaatii gara guyyaatti abbaan kun wajjin jira gooftaan kun hin ganne nan dhiibne nan irraanfanne jennee
diina yeellaasisu akka dandeenyu ati humna isaa nuu kenni. Obboleettii keenya nutti dubbatte jireenyi ishee kan eebbifame haa ta'u. Manni ishee bultoon ishee kan eebbifame haa ta'u. Ammallee sagalee kee sagalee jireenyaa amma dhumaatti dubbachuu akka isheen dandeessu. Sagalee kee labsuu akka dandeessu. Ayyaanni kee eebbi kee isheetiif haa baay'atu. Sagantaa kanatti dhufee jiru hundumaas nuu eebbisi. Maqaa Kiristoos Yesuus nuuf jedhee qaraanioo fannoo irratti isatti ergame isatti waamame otoo gidduutti hin dhiisin isa raawwatee xumurameera jedhee fayyina keenya nuu labse maqaa Yesuus Kiristoos hundumaa danda'u sanaatiin si kadhanna. Ameen. Waaqayyo galata dhiyeessaa hundatti keessa.